Kota. Tufe. Marre. Mata. Marre waan ta'eef marre guyyaa na teessise. Guyyaa na teessise. Waan kaleessa jechaaf dhaamsaan dabarse kitaabaan baasuu fedha marre wanti na eegaluun du'aayii jaarsaati jedhaan eebbaan bana. Eebbaan bana dha joortiti itti galuu isinii gala. Alaa nagaa hangala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya rabbi nagaa nu kenni. Amiin. Ya rabbi imaana nu kenni. Amiin. Ya rabbi nu guuti. Amiin. Ya rabbi wal musaasiti. Amiin. Ya rabbi ya Allah. Amiin. Ya rabbi wal mujaalati. Amiin. Ya rabbi kitaaba kanallee waan amma ifaajame kanallee ya rabbi bakkaan nu gahi. Amiin. Ya rabbi kanallee fayyadee dhaloota dhufullee nu fayyadu ya rabbi nu godhi. Subhaana rabbika rabbil izzati. Ajabana Allahumma salli ala sayyidina. Kota. Tufe. Marre. Ma bayi jed. Akkan. Marre. Waamicha eebba ilma kiyyaa bayyiraan. Kitaaba eebbisiifachuu fedha jedhaan. Kitaaba eebbisiifadhu. Marre waan irra dubbachuu fedhu waamicha bayyedhaan. Waamicha bayi. Waamicha. Marre waamicha bayi qortisi jette itti galuu isinii gala. Alaa nagaa hangala. Injettu. Marre yoo waamu. Eenyu waama jedhe. Akkana. Boorana barreentuma waama jedhe. Oromoo takkatti illee hambisu. Diqqaa guddaan as keessa jira. Seenaa isaattu naa gale. Seenaa isaa gadiin ba'uuf deema. Marre seenaa isaa kanarra naa argameeti. Akka eebbatana naa eebbisu jedha kun waan anaaf si illee qophaa'ee gad dhufe. Kalee dhaamsaan dabarfadhe. Adda ammoo yaada kitaabarra naa kaanii waan zabanni toleen kunoo kitaabarratti doktorri kee naa baasee naa fide. Kana eebbifadhaan abbayi jedha xiqqaa guddaan ilmi maxaanxee dhate narraa nafini. Maarree kaleessa jechaan kaa'e. Maarree jecha dhaloota naa darbu. Jecha dhaloota boruuf naa seenaa naa taa'u. Kaleessa otoo seenaa tana qabaadhe. Waamichi awwaame ta Naayiroobii callaa miti ta alaaf keessaati jedhaan. Ta Oromoo guutuu ilaallattu jedhaan. Kitaabdichillee ka waa'ee Oromoo callaa ibsa. Waa'ee Oromoo tana akka naa dhageeffattu akka naa dubbiftu akka irra naa hirmaattu siin jedha. Ilma kiyya akka naa mudhiftu siin jedhe. Wanni duuba na deebise aadaati takaleetum. Takalee harkaa qaba. Sirna gadaa takalee harkaa qaba. Dimokiraasiin bitii addattiin fayyadamaa jirtuun tanaan dura an dimokiraasii qabu qaba. Dimokiraasii sana dimokiraasiin nu harkaa baheet amba harka seeneeti ilma kiyya ol naa qabe ilma kiyya illee rabbi umrii haa dheeressu argitee rabbiin umrii isa dheeressee bakkaan isa haa ga'u ka hafellee rabbii warra akkana beekeetiin waan kiyya waliin naa qabu rabbi naa haa godhu akkana maarre nabbayi jedhaani kunno iyya si iyyadhe iyya an si iyyadhu xiqqaa guddaa biyya alaa jiruuf ka keessa jiruuf ka biyya jirullee tokkochallee nambisuan ilmaan Oromoo takkatti illee as keessaa taaftuun jirtu nabbayi bakana na waliin eebbisi jedhaani. Oromoon jabaa ofii Oromoo jabeeffata. Ambii jabaa ofii ol kaasa. Maarree Oromootiyya jabaa kiyya ka boru dhufuufu seenaa dalagi jedhaan. Ka boru dhufuufu barumsa ta'a ka duuba jiru waa hubatu walaa jabeessinu walaa ijaaru. Ijaarumsi tokkoffaan kana bu'uurri. Addunyaan akka qubana qabaatu Oromootiyya itti hirmaadhu diqqaa guddaan dhalaaf dhiiraan jedhaan. Guutuu irra naa bahe jedhaan. Gaaddisa odaa tantee jala ijaaramtee odaa tantee takaleessa murtii kaleessaatiin naa tumi. Irra naa argami siin jedhaa itti siigaluu. Itti siigale. Alaa nagayaan galaa. Oduu gammachiisaa ilmaan Oromoo hundaaf baga gammaddan baga gammanne diinni dhoksuuf yaalullee haqni garuun dhokatu hayyuun Oromoo hedduu beekaan seenaa qoratu kan beeku yaadachiisaa kan beekne akka baru galaa beekumsaa fidee beekaan dhalootaaf hiru furtuu beekumsaa bocuun hayyoota furan rakkoo qaaliiwwan sabaa keessaa Muhammad Kadir tokko. Iccitii sirna gadaa ragaadhaan faana dha'e kitaabaan maxxansiisee harka dhalootaan ga'e hojii haarawaan dhufuuf dursee waadaa nuuf galee kunoo deebi'ee dhufe daandii dheeraa imalee imalli dheeratullee deemsi karaa fagaatu bakka garaan kutate miilli deemuun hifatu daangaa ce'ee imalee dhalee lammiif qabate seenaa sikkoo fi mandoo gadi bu'ee qorate akka dhalootaaf darbuu kitaabaan maxxansiise. Laga saddeetaa ce'ee farda isaa sakarsiise bakka qomoonsaa jiru Naayiroobii qubate maarchii bultii jahatti beellama nuun qabate maarree hawaasni Oromoo dhimmi aartii Oromoo dhimma kooti jettan hundinuu guyyaa eebba kitaabichaa maarchii jaha beellamni keessan waliin haa ta'u jechuun ergaa koree eebba kitaabichaati namni dubbise waan dubbatu beeka. Sagantaa eebba kitaabaa kanarratti hayyooleen garaagaraa biyyoota garaagaraa irraa affeeramanii jiru. Namoonni beekamoon qaamolee mootummaa biyya kana keessa jiran jiru. Jecha akkasumas Oromoonni idil addunyaa jirtan kan dhufaa dandeessan qawaamichi isiniif godhame hundi keessan affeeramtanii jirtu. Jiraattonni Naayiroobii fi naannoo isheetti argamtan hundi keessan guyyaa eebbaa kana akka nurraa hin hafne waan baay'ee barattu. Gadaan maalii fi icciitiin gadaatis maal akka ta'e ni barattu waan ta'eef waamicha waliigalaa ilmaan Oromoo biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii fi naannoo ishee jiraatan hundaaf waamicha kabajaaf jaalalaa isaaniif godhuu barbaada. Ijoolleen lafa kana dhalatan waa'ee gadaa fi sirna gadaa icciitii gadaa kanarratti akka nu baratanii fi kitaabni kun
carraa qabeessa ta'ee as keessatti eebbifamuudhaaf waan hedduutti gammannu hawaasa keenya guutuudhaan kan lafa kana keessa jiruun irratti nu hormaadha. Armatti isin arguu jirtan kun koree eebbi kitaaba. Kitaabni kun lama kitaaba Arsoomni Qorsoom jedhuu fi kitaaba Iccitii Gadaa jedhu. Maarchi 6 irratti isan eegaa jira. Magaalaa Naayiroobii Keeniyaa keessa jiraattanii fi bakka biraa jirtan agasitti yoo imaluu dandeettan akka isan nu qaqqabdanii Iccitii Gadaa jechuun waan guddoo waan nu irra barannu gadhiyaadhaa. Maarchi 6tti kitaaba Arsoomni Qorsooma jedhuu fi kitaaba Iccitii Sirna Gadaa barreessaa hayyuu keenya Muhammad Kadirii barreessee uummataaf gumaachaa jiru kanarratti uummanni Oromoo magaalaa Naayiroobii Keeniyaa keessatti argamtan hundi isaanii akka nurraa nafne. Oromoota idil addunyaa irratti argamtan hundi keessanuu isin haa ga'u nageenyi kenna jechaa sagantaan eebba kitaaba hayyuu keenya Dr. Muhammad Kadiriin barraa'e xumuramee jira. Sagantaa kanarratti keessummoonni garaagaraatis ni argamu. Sagantaa kanammoo kan adda godhu kitaabni 2 guyyaa tokkotti eebbifamuu isaati. Kitaaba Iccitii Gadaa fi Arsoomni Qorsooma jedhutu guyyaa kanatti eebbifama. Maarree hundi keessanuu affeeramtanii jirtu. Artistoonni garaagaraa akkasumas beekonni garaagaraatis addunyaa idil addunyaatirraa bakka hedduu dhufanii asirratti waan argamaniif sagantaan kun sagantaa addaati. Koottaa waliin bashannanna. Guyyaan kun guyyaa addaati. Guyyaan eebba kanaa Maarchi 6 Naayiroobii Islii keessatti eebbifama. Hundi keessanuu nurraa hin hafinaa affeeramtanii jirtu isiniin jenna.